masuno Dandenye sabakan sadunu ijalalu Wajese duwe warra taptafatu dufa Di masuno Dandenye sabakan sadunu ijalalu Wajese duwe warra taptafatu dufa Di masuno Dandenye sabakan sadunu ijalalu Wajese duwe warra taptafatu dufa Namni dachee kana irratti dhalatu baay'eedha. Garuu namoota muraasa qofaatu ol bahee mul'ata. Ilmi dhiiraa tokko gaafa dachee kana irra dhalatu tokko sobaaf ta'a. Gariin gosaaf ta'a, gariin warraaf ta'a, gariin mataa isaatiif ta'a. Kan kana keessa hin jirre immoo dhaloota qofa ta'ee hafa. Namni dachee kana irratti dhalatu kan baratee biyya isaa bulcha. Gariin daldalee biyya isaa guddisa. Gariin ammoo baratee waaqaa gaditti lubbuu uummata isaa du'a jalaa baraara. Kan kanarraa hafe ammoo lolee lolchiisee biyya abbaa isaa eegee eegsisa. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oburraa Global Network har'a seenaa gooticha tokko qabannee dhiyaanneeti jirra. Goonni kunis Aadam Diimaa yookaan Diinaraal jedhama. Maqaan dhaloota isaa kan jalqabaa Aadam Ahmad Alii jedhama. Irra caalaa garuu Aadam Diimaan beekama. Diinaraas ammoo maqaa isaa kan qabsooti. Qabsoo keessatti imaltoo qabsoo kan fuula dura leetoo uummata Oromoo lafee duudaa tahee diina falmee afaan waraabeeyyiitii ilmaan hedduu baase. Aadam Diimaa bara 1976 naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa gandaa Lixiqaa Araddaa Jannataatti dhalatee guddate. Bara jireenya isaa keessatti haadha warraa lama Nafiisaa Abbaasii fi Aaminaa Abdurrahmaan jedhamu waliin bultii ijaarrate. Abbaa ijoollee sadiiti. Dhiira sadii fi dubara jaha horate. Gootichi kun jireenya isaa fi kan maatii isaa caalaa jireenya saba isaa caalchisee qabsoof eegaa manaa bahee hanga lubbuu isaa dabarsee kan nutti galaana qabsoo daaqaa jiraate. Goota dhiigiin guutame kan sodaa hin qabneedha. Sirna hamaa dhala namaa akka beeladaatti qalaa ture. Dhala namaa boolla tokkotti awwaalaa ture saniif dhukkubbii ta'e. Afaan qawwee isaaniitti qawwee garagalchee gootummaan falmaa ture. Roorroo uummata isaa irra ga'u kamillee nama hin fudhannedha. Lolee lolchiisee diina taa'uu fi akka wallaalchisee akka gara dhorqe. Gootummaa, sabboonummaa, oromummaa, roorroo obsuun diina mataa gadi qabachiise. Qabsoo boonsaa kanaanis uummata isaa irraa maqaa hojiin calaqqisu Diinaraal jedhamu kan moggaafame ittiin beekamudha. Aadam Diimaa goota ija barbadaa leenca hiriyaa hin qabnedha. Kan roorroo alagaatiif sodaa tokkollee hin qabne hanga lubbuu isaa lammii isaatiif dabarsee kan nutti goota gahedha. Ajaja alagaa kamillee nama hin fudhanne. Uummata Oromoo lafarraa duguuguuf karoora isaa kan ture gurmuun faashisti nyaaphaa Oromoo kan ta'e wayyaanee waliin mormii hadhaawaa gaggeessuun hedduu isaanii barbadeessee jira. Kana bira darbees hanga dhumaatti gootummaan osoo falmuu hanga wareegama lubbuu isaa qaalee jijjiirraa hin qabne dabarsee saba isaatiif kan nutti nama gahe. Aadam Diimaa bara 1997 yeroo filannoo bara wayyaanee korojoo haadhisan mootummaa wayyaanee waliin lola cimaa walitti banee loltoota wayyaanee hedduu jilbiiffachiise. Eega gaafasii wayyaanee wajjin dorgommii fiigicha olompikii walitti taa'anii turan. Wayyaaneen guyyaan loltoota isaanii gara Aadam Diimaa yookaan Diinaraal ergiti. Diinaraal garuu akkuma isaan dhufaniin keessummeessaa bakka irraa gala hin qabnetti galchaa ture. Yeroo isaan dhufanii dhukaasa itti banan inni ammoo hedduu isaanii ajjeesee gumaa Oromoota isaan ajjeesanii hidhatti hambisanii baasaa ture. Asxaa Oromaa baadhee isin hin gabbaru jechuun nama mormaa ture. Akka waa'ee isaa gootummaa Aadam Diimaa hiriyaan isaa tokko haasofsetti bara 2002 wayyaaneen poolisoota isaa gara Aadam Diimaa ergitus Oromoota sabboonummaa qaban akka reebu akka hidhuu fi ajjeesu gorsitaa turte. Aadam Diimaa garuu sababa maaleeffatu jechuun biyya isaatiif jecha loltoota wayyaanee wajjin wallaansoo cimaa keessa seene. Yeroo kana loltoota wayyaanee gooticha kana qabuuf hooraalee fi peetrooliin dhufanii isa keessaa namoonni 50 mana isaatiin marsan. Gootichi kun garuu akkuma amala isaa gamaa gamanatti dhukaasee loltoota lama kuffisee lafa buuse biraa kute. Loltoonni wayyaanee moohamuu isaanii iccitumatti qabatanii qaanyeen liqeeffamanii akka jaldeeyyii mataa wal jala kaa'anii reeffa isaanii hooraalee gubbatti darbatanii gala deebi'an.
yeroo lammaffaa haaloo duraanii kana bahuuf humna dabalataa xiqqeen itti deebi'anis tooftaa fi gootummaa isaa saniin dhukkee irraa kaasee waaroo salphinaa uffisee mataan cabsee gala deebise. Aadan Diimaa lolaan to'annaa jala oolchuu fi injifachuu irra aananii ajjeesuu waan dadhabaniif karaa dippiloomaasiitiin itti dhihaachuuf yaalanii turan. Kanaanis sadarkaa aanaatti aangoo siif kanneen jedhanii waamanis jalaa dide. Boodarra bulchaa araddaa taasifamee mudame. Bulchaa araddaa ta'uun isaaf tooftaa ittiin uummata isaa daran cimsu ijaaruuf akka isa gargaaru waan hubateef bulchaa araddaa ta'ee hojjechuu itti fufe. Yeroo kana diinni akka hawaasa hin cabsineef leenjii loltummaa kennee hidhannoo hidhachiisee hawaasa mari'achiisee tokkoomsee jaarma jabeessuun ittiin hojii boonsaa hojjechaa ture. Hawaasa araddaa isaa fi naannawaa sanii hunda jaaruu fi hidhachiisuun akka diina faccisu taasisee seenaa boonsaa hojjechuun wayyaanee humna qawweetti amantu bahaa fi gala dhorke. Gootummaa isaatiin baay'ee kan sodaatamu Aadan Diimaa eegdota wayyaaneen kan taate loltoota naannoo Somaalee liyyuu poolisiin weeraramanii fi ajjeefaman ta'ee ilaaluu hin dandeenye. Liyyuu poolisii naannoo Somaalee kan itti duulu haleelee lafarraa dugugee sabaa fi lafa isaa baraaruu danda'ee ture. Aadan Diimaa gaaf tokko harka diinaa bu'uu mana hidhaa galee ture. Haa ta'u malee onnee fi gootummaa isaa saniin mana hidhaa cabsee bahuu danda'ee jira. Diddaa gabrummaa taasiseen gabrummaa waggaa qomatti ba'annee hin bullu jechuun goota qabsoo lubbuu isaa kanneedha. Jalqabarraa kaasee gootummaa isaa kan sodatte turte gooticha kana mootummaa wayyaanee tooftaa adda addaatiin itti qabuuf yaalaa turte. Inni garuu dantaadhaaf jedhee hin bitamne ture. Aadan Diimaa Ammajjii 26,2009 weerartoota biyya isaa loltoota wayyaanee Agaazii waliin lola cimaa taasiseen Agaazii hedduu galaafatee hedduu isaanii madeessee rasaasa harkaa fixachuudhaan ofii isaatiifis wareegamuuf dirqame. Yeroo gootichi Aadan Diimaa itti wareegame yeroo Oromoonni bahaa dhihaa kaabaa kibbaa qabsoo giddaa gabrummaa finiinsuudhaan garee faashistii fi saamtuu wayyaanee hidda jala bultii injifannoo irra jirtu ture. Gooticha kanaaf Rabbiin jannata haa kennu. Isin keessummeessuun isin waliin kan ture Badhaasaa Jaafari. Torban qophii biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura. Ayyuuf beekaan sabaaf birmatee alaaf keessaan iyyee addunyaatti mate. Nutis qooda qabna akka sabaatti bonna jeesee du'a mirga isaati. Adam Diimaas kunoo hin dandeenye saba kan saalumu ijaan laalu ajjeesee du'ee warra tattaafattu dhugaalu. Adam Diimaas kunoo hin dandeenye saba kan saalumu ijaan laalu ajjeesee du'ee warra tattaafattu dhugaalu.